Abbaan taayitaa saayinsii fi teeknooloojii Oromiyaa abbootii kalaqaa dameewwan xiyyeeffannoo fi ulaagaa barbaachisoo guutan dorgomsiisee deeggaruu waan barbaaduuf abbootiin kalaqaa dorgomuuf fedha qabdan muddee 20 hanga 30 bara 2018tti galmaa'uun dorgomuu akka dandeessan isiniif ibsa. Dameewwan irratti xiyyeeffatamu qonna, industirii, albuuda, turizimii, teeknooloojii qunnamtii odeeffannoo yookiin dijitaalaayizeeshinii, piroosesingii, barnoota, eegumsa naannoo, ijaarsa, annisaa, fayyaa fi geejjiba yoo ta'an ulaagaaleen filannoof barbaachisan kalaqni dorgommiif dhiyaatu kamuu dameewwan xiyyeeffannoo eeraman kanneen irratti ta'anii fakkaattoon ka'umsa isaa kan hojjetameen yookiin ammoo kan yaalameen ta'uu qaba. Tokkoffaa kalaqni dorgommiif dhiyaatu wixinee fi saxaxa guutuu kalaqichaa kan qabu ta'ee akkaataa ittiin hojiirra ooluu fi sanada meeshaalee kalaqichaa hojjechuuf gargaaran kan qabu ta'uu qaba. 2. Warreen mirga abbaa uumee argataniif dursi kan kennamu ta'a. 3. Kalaqni dorgomee darbe workshooppii abbaan taayitaa saayinsii fi teeknooloojii naannoo qopheessa keessatti qofa kan misoomu ta'a. Akkaataan itti galmaa'uu dandeessan liinkii toora intarneetii fayyadamuun ragaalee gaafatame hunda bilbila harka keessanii qabdaniin galchuu yookiin ammoo deeggarsa ogummaa waajjiraalee taaqaa'oo godinaalee fi bulchiinsa magaalotaa gaafachuu yookiin kolleejjota balaa ta'uu fi waajjiraalee carraa hojii uumuu fi ogummaa sadarkaaleen jiran bira dhaquun deeggaramuu dandeessu. Akkasumas waajjiraalee saayinsii fi teeknooloojii magaalota Shaggar, Adaamaa, Bishooftuu fi Shaashamanneetti galmaa'uun kan dandamu ta'uu abbaan taayitichaa isin beeksisa. Hubachiisa galmeen maanuwaaliin gaggeeffamu kamuu fudhatama kan hin qabne ta'uu cimsinee isin hubachiifna. Abbaa taayitaa saayinsii fi teeknooloojii Oromiyaa.